itu kurte wahid wajib jirame terus sekali semua lawan kalau jadi kopi ada kopi itu kopi akan kalau terai dengan fakta I think sambut kali berada macam tu lama suci balik kopi satu kopal biarlah nak kopal tu oga aku dia itu terus mesti bukan tu suci ke roda sambut ke gumas buddha wan kusen पुलिस माली योरो साइती गोदे कितना संतुरात और मोय रोड हमले साइड तू चाबे नामनी के नवल नी के सोलाल द दरे बच्चा राती सादा तू ताजा राती सादा तू कपारी तीन नमी और मोवा मुफ्तू मले और मोवा मुफ्ती यो तिया दंदरी we are facing crisis of collapse of political system anak kasimo yoro so romo kurate yo halam jiru gar kudura de murat wal daw khat ate let's look back nostalgia use of nostalgia to bar nationalism kasi mo jawu tayda ne konis namni kenya yo thamma jiru gar kudura na to garun dan de ne thale tabarad kana sa ke tabarra ko sa ke jiru ke sa rat duwa de budan if we reflect on the legacy of our fathers maybe amile muhe de ru raho jadani karena suci nak kalau ke yoga shantamapa yoga kuna nara goda besun probably for first time juga bola bahasa ini dia kan after 7 years kopi sungguh pakai kopi orang kalau semua tertali berada semua terbalik dan satu lembar itu meninggal makutu kayak gitu santura dan nurin kau tuh erga kopi le semua rebo tuh wajib berada itu dia hasil itu dan dia ni karena yoga kuna dari kereti orang orang mungkin dari itu kan urutas tidak teh, orang urutas saja teh, ada tu baru haras tu beri ini, mereka boleh hanya rataan lalu wanggari, gawang mati suci nak kalau suci kapso orang mau kerja tak kami lalu kau, buman ni sama tu, detail sah, yang dia dulu kata dia ni, mereka ada lalu roh tu kan tu baru, kapso orang mau anggap mati bulan tahu kerja, revival kata begitu. Reconstruction dia bisa dijaru, actualization dan implementation adalah hal yang baru. Sedepan capturing power. Umat tercapai itu, umat tergabung itu, umat seumat saya diga itu, umat itu kok rakau oli bau dah, kolektif akhir engage dulu kapa, oli dalagu dan daura kapa, puji walau oli kapa dalagu kapa, puji walau oli dalagu kapa, enyuma walau kapa cura kapa. Manggut dolen ni bete, dolen dengan anak ni bete kapa mali. Baras wajib orang kalau kalau wanti orang mau jaman ture. Sambil orang mau jalan, macam collective consciousness kan kau, umat collective consciousness kau buntur. Arsi ture, Islamat ture, Walagga ture, Shawat ture, Wanakana ture. Wajib orang kalau particularly is a cultural movement. Culture ni mo wajib culture, wajib arti mo samudra tu, samudra mai samudra tu lagi. Toko kalau bahatin, karena orang kalau di cultural kan Bali ni juga kan economic oriented, west religious oriented, center elite oriented aja. Ini lalu juga kawan kolosan itu the most important. Soci agar kalau di alerti orang majarum bayu kamu ni. Kenapa? Mulai berada sampai mau kamu di ini dah game. Mana dah lagi sudah game macam rey orang dah. Mulai berada sampai sana rokala alte, siapa rokala alte. Asosa rakasi di walon dah. It was actually making the nation, the people, and its boundaries congruent. Sebelum ada umum itu. Karena soci nak kalau Oromo majaru reti, Oromo duregan besi. Umat dammak itu, pakai lebih dari umat dammak itu, umat jara itu tidak kan? Kaya dari tulis apa? Kalau saya rakare, ukan dia ni umat dammai sureti. Soci nak kalau umat Buddha berada tureti. Harga sungguh umat ini lalu. Ayo tu kaya buat kalau tu kaya kapsul kan tu orang yang oh faham sudah tu tapi what was it? Arah orang kami dewa jauh lala demun berbahasa apa kata? Arah kaya rurat orang mau consciousness asal macam itu question apa? Orang mau cimat jira, orang mau cimat jira, balina jira. Bulan tahun tu kaya berarti. Amma wanti buddha antara lalu aku mahal tu kata kaya berarti bulan tahun dalam. Kaisa tu, akan kalau bahawa orang itu bawa kau dia move one to emphasize belum berbat.
Gallo kabee kamu it was leading Oromo art and lead godhat godhe roleerra. Torbaatamootaas taatee saddeettamoota keessa even early 90s keessa oggolaalle aartii Oromoo keessattuu gama muuziqaatiin Oromoo fuuldura ka deemaa ture artistoota baha Oromiyaati. Asaanaa garuu artistoonni baha Oromiyaa keessa aartiin bahuutti hin jiru. Milkaa'inni mul'ataa jiru. Why is it? This need to be carefully studied. In the 80s, in the 90s, particularly in the 70s, 80s keessa Albarraa Foobaa Gallee dhuftee Adama Haruunfaa, Almaas Tafarraa fa'aa, Haaloon Daawwee fa'aa, Adama Haruunfaa, Kadir Seif fa'aa. These were the icons. Qabsoo Oromoo dammaqsuu qabu osoo hin ta'in walitti hidhanii deemuu irratti aartiin kun cimaa ture baha Oromiyaatti. Amma garuu there is no much success. Kanaaf hawaasni keenya dargaggeessi keenyas aartiin jalaa dhufuus laagii nama dubbatti argamu maal irraa kaja'u keerfulii akka ilaalan dabarsuun barbaada. Gama biraatiin ammas baha Oromiyaa irratti akka fuulleffanne rakkoo diinagdee baha irratti dhufu keerfulii ilaaluun barbaachisa. Dhiphina lafaa hedduu jira, overpopulation jira. By the way, godinoonni Harargee lamaan probably number 1 yoo ta'uu baatan number 2 the most populated area Oromiyaa keessatti. Uummata gara miliyoona 10 jiraata Harargee keessa beeku. Is really large. Uummata hedduu guddaa biyya naannoo keessa. Lafti immoo gahaa miti. Hongeen babal'inni hongee gammoojjummaa hedduu bal'atee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan dachiin Harargee dachiin baha Oromiyaa uummata kana baadhattee deemuu hin dandeessu. Akka amma duraatti bakka sanii kaasanii gara Wallaggaatti gara Baalee geessuunis gahaa miti. So the economy has to be diversified. Economy diversified godhuun hedduu barbaachisaadha. Maal gochuudha? Tokko resource amma jiru. Fakkeenyaaf Jimaan naannoo sanitti keessattuu waggoota lamaan dura kanatti bu'aa guddaa buusaa jira. Amma darbii challenge ji'opolitikii jijjiiramaa jiruuni. Haa ta'uutii garuu tokkoffaa Jimaa sanarraa uummanni galii isaan malu akka argatu. Lammaffaa galiin achirraa argamu achumatti risaayikil akka godhamu osoo hin ta'in gara diinagdee biraa irratti manufacturing sector irratti akka invest godhuun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu naannoon Dirree Dhawaatii fi Harar jiru kun manufacturingidhaaf hedduu barbaachisaadha. Maaliif amma wanti Itoophiyaan oomishtu hedduun isaa naannoo Finfinnee kanatti oomishamu. 700 kilometers from the port. Dirree Dhawaa yoo fudhatte garuu 250-300 kilometers from the port. Manufacturing hub ta'uu danda'a jechuudha Dirree Dhawaa kun. Bishaan lafa jala guddaadha qaba. Kanarratti bal'inaan dalaguudhaan manufacturing naannoo sanitti bal'atee humna hojjetu. Uummata naannoo sanii akka absorb godhu yoo kan goone taate rakkoo dinagdee guddaa dhufuutti jira. Hawaasni keenya biyyaa yoo illee qabsoo siyaasaatiin cinatti qabsoo dinagdee irratti hirmaachuu barbaachisaadha. Ikoonomiin naannoo sanii tiraansfoorm gochuun barbaachisaadha. Maaliif kaleessaas abboonni keenya hundaa sochii afran qoloo keessatti hirmaatan roorroo cunqursaa aadaa fi eenyummaa jalaa bahanii qabeenya fi dirratti abbaa ta'anii qabeenya fi misoomsanii hiyyummaa keessaa bahuudha. Manni naannoo sanii hiyyummaa keessaa akka bahu yoo barbaadu taane ikoonomii naannoo sanii diversify gochuun barbaachisaadha. Ekonomi guddisuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. I'm really impressed with manni Harargee waan dalagee waggoota lamaan sadeen dabalatan keessatti. Yoo yaadattan 2014 irraa kaasee hanga 2018tti there was a devastating civil war daangaa Somaalee irratti. Sanis uummata naannoo Harariitti illee konfliktii Dirree Dhawaa keessatti illee walitti bu'isaa ture. Ulamaa Harargeetiif galata guddaan galchuu barbaada. Ulamaan Harargee jiran galata guddaan qabu. Dalam kulaatiin akkamiin uummata Somaalee Oromoodhaa qabalee walitti araarsan jechuudha. Yeroo har'aatitti dabree wanti xiqqoo jiraataa ta'e malee uummanni Somaalee Oromoo lola galee isaa sanbira dabree waliif fayyee akka durdaran waliin daldalataa jira jechuudha. Kanaaf ulamaalee sarara binuufaa bulchuuf isinis ulamaa sanbira dhaabadhaatii gargaaraa isaantu uummataaf biyya sanii deemuu jira jechuudha. Osoo akka warra siyaasaa taate biitii maddee ulamaan achi sun garuu hojii bareedaa hojii ajaa'ibaa hojjetaa jiranii nuti sogaa hararraa bahee waggaa tokko jedhee ayatu sillee taatu kun qaqqaranii deemaa. Kanaaf hojii gaarii isinis warri as jirtan keessattuu hawaasa naannoo sanii uummata keenya baha Oromiyaa jiru fi olloota isaa isa keessa jiranis uummata Harariitis uummata Somaalee wajjinis uummattoota biraa naannoo sana jiran wajjinis nageenyaan akka jiraatu irratti daluun barbaachisaadha. Maaliif hin kana jedha? Walajjeessuun maal haa dhabatu qofaa fi bituu kana jechaa jira. Ikoonomiin hawaasa sanii wal interdependent hedduu walirratti hirkata. Kanaaf rakkoo diinagdee san jalaa hammata gubaa'uudhaaf daldalli manufacturing akka cimoo akka barbaadu taate hariiroon hawaasa kana gidduu jiru hedduu akka cimu irratti dalaguun hedduu barbaachisaadhaan jira. Waliigalatti egaa waggaa kurnaan kana keessa turre waggaa kurnaan darbu kanallee yoo harreen fuutee nun deemuu baatte kana daran waa dalagnee uummata keenya qaba Oromiyaatis kalita Oromiyaatis jiddu galeessaas kibba Oromiyaa jirus
kana caalaa daran walitti hidhee Oromiyaa fi Oromummaan hedduu cimti. Sababa sablammoota nu keessa jiranii fi ollaa keenya keessa jiran wajjin biyya walajjeesuudhaan, wal miidhuudhaan, waliidhuudhaan, wal dhiituudhaan beekamtu osoo hin ta'in ummata wal kabajuudhaan, waliin dalaguudhaan, waliin guddachuudhaan, wal faarsuu fi ifiis walis faarsuu, waliinis boonu akka ta'u irratti galeena. Isinis kan bira dhaabadhaa gara hundaan waggaa kurnaan irraati wal agarsiisuun jaa hedduu galatooma nagaan nagaadha. Juhawan jarjarati ko kamu sintura aufne tanafun of kacha sanjana nifama kanatti asudan obo badri sabaloda kopin yohanu stage ni kansawan tevi yero tak halan nasima